Egaa daawwattoota keenya kuman jalqabarratti eeruudhaaf yaale qophiin kun qophii addaatii jalbultii bara 2018 bu'uuraa godhachuun kan qopheessinee simraan ga'aa jirru. Egaa hunda dura baga bara 2018 isin ga'e jecha qophicha mariisisuun kan isin faana turmoon yoo hingidaati gumgummaa kaameraatiin Abdii Jamaalii fi Tuujiin nu faana jiru. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Egaa bara 2017 keessa keessumaa gama qabsoo uummata Oromootiin taateewwan garaagaraan keessummeeffamaa turaniiru mudannoowwan hedduunis turaniiru. Barri 2017 akkuma jalqabarratti mataa isaa tuttuquudhaaf yaalle bara ulfaataadha. Asii darbee immoo bara uummanni Oromoo itti abdii gara fuulduraa horate Abdii Jamaatti horate tokkummaadhaan dhaabbachuu itti danda'edha jechuu ni dandeenya. Gara jalqabaatti haa ceenu jalqabama uummanni Oromoo bara 2017 kan inni itti simate labsii yeroo muddamaa keessa ta'eeti. Akkuma beekamu barri 2016 keessumaa baatiiwwan gara xumuraa bara qabsoon uummata Oromoo daran itti finiinee ture. Dhumaatii irreecha irratti mudateen wal qabateellee bara taateen gaddisiisaa sanaan booda qabsoon uummata Oromoo daran itti finiinee teessoo mootummaallee sadarkaa raasuurraa itti ga'ee ture jechuun ni danda'ama. Mootummaan sirni abbaa hirree Itoophiyaas egaa qabsoo uummataa daran finiinee teessoo sadarkaa raasuurra ga'e kana dhaamsuudhaaf labsii yeroo muddamaa labsachuun isaa ni yaadatama. Yoondoo goruudhaa baadheef baatii onkoloolessa bara 2016 keessa jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo bara 2017 kan inni simate labsii yeroo muddamaa keessa ta'eeti. Labsii yeroo muddamaa sanaan wal qabatee immoo taateewwan garaagaraan mudataa turaniiru. Sarbamiinsi mirgoota dhala namaa sadarkaa olaanaadhaan mudataa tureera. Hidhaan ajjeechaan taateewwan yaadataman keessaati. Bulchiinsi abbaa hirrummaa sirnichaa bara daran itti finiinee ture jechuun ni danda'ama. Egaa baatiiwwan ja'an jalqabaa labsii yeroo muddamaadhaan wal qabatanii bara 2017 keessa jechuudha. Baatiiwwan ja'an jalqabaa labsii sana keessa ta'eeti uummanni Oromoo kan inni simate bara 2017. Taateewwan ati yaadattu bara 2017 keessa labsii yeroo muddamaa sanaan wal qabatee taateewwan ati yaadattu maal fa'iinuun jechuu dandeessaa? Galatoomii hon akkuma jette bara 2018 uummatni Oromoo yeroo rakkoo fi dararaan ulfaataan isarra jiru yeroo labsii muddamaa keessatti simanne 2017 labsii muddamaa keessatti simanne sanaan dura garuu dhimmoota ka'umsa labsii muddamaatiif sababa ta'an muraasa kaasuun yookaan immoo xumura bara 2016 millachuun hedduu barbaachisaa natti fakkaata. Keessumattuu yoo qabsoon uummatni Oromoo wal dhageettan kaabaa kibbaa bahaa dhihaa jiru aadaa duudhaa fi eenyummaa isaa deeffachuu fi hawween uummatni Oromoo yeroo hedduu qabu bara 2016 xumura irratti ayyaana irreechaa irratti haala itti qabatamaan mirkanaa'etu jira. Dhimmoota kana irratti mootummaan uummataaf gara nyaattoo hin qabne tarkaanfii suukaneessaa uummata Oromoo irratti fudhachuudhaan ummata Oromoo kuma dhibbootaan lakkaa'aman haalatti wareegetu jira jechuudha. Taateen kun immoo ummata Oromoo kaayoo fi galma walitti dhufiinsa isaa irraa kan isa duubatti deebisu osoo hin taane daran qabsoo isaa akka finiinsuu fi guutuu Oromiyaa keessatti sadarkaa qabsoon mormii irraa gara protestiitti yookaan immoo karaa rivolushiniitti haalli itti tarkaanfate jira. Taateen kun state of emergency yookaan immoo labsii yeroo muddamaa akka labsamuuf sababa ta'e jechuudha. Taatee labsii muddamaa kanaa wajjin wal qabatee dhimmootni ta'an gurguddoon maalidha? Qabsoo uummata Oromootiif bobaa qaamota jedhamanii adda bahan keessattuyyuu dargaggootaa fi abbootii qabeenyaa irratti xiyyeeffatamee taateewwan gurguddoon miidhaan ulfaataan raawwatamaa dabree jira. Keessumattuyyuu abbootii qabeenyaa fi dargaggoota Oromoo kan humni tikaa sakatta'insa yeroo dheeraatiin bira gahu eenyutu qabsoo Oromoo qindeessaa jira, eenyutu qabsoo Oromoo hoogganaa jira, eenyutu qabsoo Oromoo qabatee deemaa jira sadarkaa jedhuun odeeffannoo mootummaa wayyaanee bira gahu hin dandeenye labsii yeroo muddamaa keessatti dargaggeessa maqaa dargaggeessaa qofaan abbaa qabeenyaa maqaa abbaa qabeenyaa qofaan osoo sakatta'insi yookaan immoo ragaan qabatamaa tokko hin jiraatin jumlaadhaan haalli itti qabee hidhaa ture jira jechuudha. Hidhaa kanaanis haalli dargaggootnis ta'e abbootiin qabeenyaa hojjettootni mootummaa poolisootni Oromiyaa poolisootni federaalaa
miidhaan isaan keessummeessaa turan hedduu ulfaataa fi keessumattuyyuu iddoon isaan itti hidhamanii fi nyaatni isaaniif dhiyaatu ulfaataa ta'uun mijatuu dhabuun rakkoo hedduu akka isaan keessummeessanii fi rakkoon kun immoo qabsoo bara 2017 guutuu keessa geggeeffamaa jiruun karaa bobaa ta'u malee karaa duubatti deebisuu hin dandeenyeen kan cimee tufe akka ta'e taajjabaan ture jechuudha. Tole egaa akkuma kaaste sarbamiinsi mirgoota dhala namaa keessumaa hidhaan jumlaadhaan raawwatamu taate ijoo miidiyaaleen garaagaraa akkasumas qaamoleen mirgoota dhala namaaf falman hedduun illee irra deddeebiin qeeqaa turanidha. Nus gama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin kallattii garaagaraatiin dhimma kana irratti xiyyeeffannee hojjechaati kan nuti turre. Egaa labsiin yeroo muddamaa kun labsamuun hawaasa irratti miidhaa mataa isaa danda'e dhaqqabsiisee darbeera. Akkasumas hawaasa qofa irratti miti. Diinagdee sirriichaallee kallattii garaagaraadhaan akka miidhedha odeeffannoon kallattii garaagaraatiin qabnus haa ta'u ragaaleen bifa adda addaatiin ba'an illee kan isaanii mul'isanii. Mee labsiin yeroo muddamaa sun labsamuun akka hawaasaattis haa ta'u darbee moo sirnichi uummataa isaa irratti illee dhiibbaan inni dhaqqabsiisee darbe maalidha jettee yaaddaa? Gaariidha. Waan baay'ee Abdusalaam kaasee irraa ibsee jira. Dhugaa dubbachuuf seensi bara 2017 maal fakkaata ture kan jedhu akkuma inni kaase waan xiqqootti dabaluudhaaf. Ayyaana irreechaa booda sun baatii Oktoobar yookiin baatii onkoloolessaa keessa ture state of emergency yookiin labsiin yeroo muddamaas yeroo sana labsame. Labsiin suni akkitti labsamuuf qophaa'e ayyaanni irreechaa sun ayyaana balaan akkasii sun irratti mul'atu godhamuunsa namtolchee ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Sana dura fincila jajjabaatu Oromiyaa keessatti godhamaa ture ni yaadanna. Finciloota sana hundatu karaa nagaan godhamaa turani wanta sana sababfatanii labsii yeroo muddamaa baasuun yookiin labsuun waan rakkisaatti ta'eef ayyaana irreechaa irratti ta'ee jedhanii bifa sanaan balaa sana dhaqqabsiisanii balaan suni waan warri kooltotaa godhaniin wal qabatee uummanni rifatee akkas godhee saniin wal qabsiisaniiti labsii yeroo muddamaa sana labsan ji'uma san keessa jechuudha. Wanni inni fide maali labsiin yeroo hatattamaa sun kan jennu Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galuudha. Bulchiinsa waraanaa jala galuun garuu waan nama ajaa'ibu Oromiyaaf haaraan turre jechuudha. Durattis taanaan Muktaar Kadir hoogganarra jira maqaadhaa bulchiinsa siiviiliiti. Haa ta'u malee ka biyya sana bulchaa ture waraana namni maqaa pirezidaantummaatiin achirra taa'ee uummata bulchaa ture jedhamu sun bulchaa yookiin immoo ergamtuu diinaa kan waraana dhufee uummata ajjeesu galateeffatu ture jechuudha. Sanaan yaadatama yeroon sun. Booda waraanni durattuu dhufee nama ajjeesaa ture jechuudha laal. Odoo labsiin yeroo hatattamaan labsameen durayyuu waraanni dhufee uummata ajjeesaa ture sanaaf galata galfamaa ture. Mootummaa akkasii qabaachuu turre bara sanatti jechuudha. San booda waraanni sirnaan eega labsamee booda uummata irratti balaan duraan dhaqqabaa ture itti fufuu ta'e malee waan haaraatti uummata shororkeessa hin qabu. Kaayyoon isaa guddaan uummata kana shororkeessanii ukkaamsanii akka lamuu hin fincille gochuudha. Namoota 10,000tu qabamanii concentration kaampota adda addaa bakkoota nama itti walitti qabanii hidhan mooraalee adda addaatti hidhamaa turanii namoonni hidhaman sun hundi akka waan badii balleessaniitti laphee isaanii irratti አይደገመም ሁለተኛ አይደገመም ወኪን ከነቦደረን ዲቢኡ ካንጀዱ ለጴሳን ረት ከተበሜቲ ሂዳዳ ገሩ አከዋን ሌንጂ ፍደተኒ ተሐድሶ ጀደኒ ሃሮም ሰደኒቲ አችራ አከዋን ኤቢሰኒቲ ሰናኒስ ፕሮፓጋንዳ ሆጀቻ ትሩሳን ያደነ ኩኑንዲ ዋን በረኩመ ለማፍቁ ቶርበ ጀልቀበ ከሰተ እቹ ዋን ይሮሰኒት ኦንኮሎሌ ሰራቀ በነም ሊቀበማ ቱሪሰኒ ወልቀበቴት እቹ ሃደ ከናን still wanni ummanni fincilli warraaqsi ummanni kaase sun akka inni didee jabaataa deemeef mootummaa kana abadan buluuni hin dandeenye kan agarsiise maanni hoogganni OPDO haaraan dhalachuudha jechuudha. Wanta 2016-15 dura ta'aa deeme santu booda gara maayii 2016 kana keessa jechuudha hoogganni OPDO haaraa kana dhalche jechuudha. Isa adeemsuma keessatti dhufna. Boodatti dhufna. Yaa jechuun amma 2017 yeroo seennu maaltu ture. Bulchiinsi waraanaa sun uummata ukkaamseera wal sanii wal qabatee maaltu dhalate
ummata liyyuu poolis jedhamu kana jechuudha. Keessumattuu liyyuu poolis Oromiyaa irratti bobba'ee akka fedhe lafa Oromoo irratti dhufee alaabaa dhaabee kiraayisisiin sun akka dhalatuuf sababa ta'e bulchiinsi waraanaa sun jechuudha. Kiraayisisiin sun immoo balaan weeraraa sun immoo maal dhalche Oromoo keessatti ammas aariin dabalataa yookiin fedhiin qabsoof ummanni qabaachuu qabu murannoon ummanni qabsoof qabaachuu qabu akka ol dabalu taasise jechuudha ammas. Wanti yeroo sanatti ta'e ammaatti otoo balaa guddaa uumuu uummata biraayis injifannoo guddaa otoo argamsiisuu dhufee sadarkaa irra jirru kanarraan ga'e jechuudha. So ka'umsi 2017 sana fakkaata ture waa'ee Dr. Mararaan hidhamus kaasuu dandeenya. Dr. Mararaan Diseembar 2000 yookiin muddee 2016 keessa hidhame. Sana dura waggaa tokko dura hidhame obbo Baqqaleen Garbaa jechuudha. Diseembar yookiin muddee 2015 hidhame. Osoo inni ni hiikamne Dr. Mararaan isitti dabalame jechuudha. Kun hundi aarii fi mootummaa kana irratti qurrama uummanni qabu dabalaa dhufe jechuudha. Hidhamuun jara kanaa kunis qooda tokko qaba. Kan dura hidhame odoo hin hiikamin buulessi guddaan dhaabni sun qabu Mararaa Guddinaa wayita kanatti hidhame jechuudha. Kunis laalaa uummanni qabu yookiin qurrama uummanni mootummaa sanarratti qabu dabalaa dhufe sanarratti weerarri waraana liyyuu poolis itti dabalame namni ajjeefamuun zooniileen Oromiyaa gara bahaaf kibba bahaa jiran 5 humnoota kanaan weeraramuun haalaan Oromoon akka caalaatti dubbii kanaaf finiinee dhaabbatuu fi qabsoo sana booda argaa dhufne as keenya kanaaf karaa banee jedheen yaada. Dhimmoota kana egaa mariidhuma keenya kana bal'inaanis kan ilaallu ta'a. Asirratti akka kaasnu kan hin barbaadu labsiin yeroo muddamaa suni mootummaadhuma labseefiyyuu faayidaa argamsiiseeraa'oo sadarkaa barbaadamuun qabsoo uummata Oromoo doomsuu ture ukkaamsuu ture kaayyoonsa sadarkaa barbaadamuun qabsoo sana dhaamseera jechuu dandeenya. Dhiibbaan isaa eenyu irratti ture? Gabaabaatti ilaalle kan jedhudha. Bareedaadha. Dhiibbaan isaa ifaadha kun. Dhiibbaan isaa mootummaa waan sana labsi irratti ture. Labsiin sun onkoloolessa keessa labsame 2016 yoom kaafame Oogasti keessa ture kan lifti godhame jechuudha. Oogasti 2000 baatii 8ffaa hagayya 2017 keessa jechuudha. Baatii 6 jedhamee labsamee ture. Baatii 6 san gara Apriil kana keessa fixata ture. Gara caamsaa keessa ebile keessa jechuudha. Ebiletti ammas extend godhani waan sana achi fageessani maaliif wanni barbaadan hin argamne dhiibbaa jira irratti uumuu malee karaa diinagdee karaa poolitikaa imeejii jira balleessuu malee mootummaa sana fuulanni addunyaa duratti qabu kan duraan dimokiraasiidhaan nagadaa ture sana harkaa dhahee fuula isaa laaqee lafa kaa'e jechuudha. Bulchiinsa waraanaa akka inni jedhamu godhe jechuudha. Dinagdeedhaanis akkasuma akka kufu godhe jechuudha. Kanarraa kan hafe uummata sila ukkaamsuu barbaadan sana ukkaamsuu hin daranuu dubbii bal'isaa deemee jechuudha. Kanaaf jecha hanga hagayyaatti itti dabalanii oofanii hagayya boodas kan argaa jirru hagayya dura yeroo labsiin sun tures kan argaa jirru waan tokko waan garaagarummaa qabu hin qabu. Kanaaf mootummaa sana miidhe kan jedhutti walii galta. Uummata labsii yeroo muddamaa labsame sun nama hedduu nama 20,000 lakkaa'amutu marsaa 4-5 kaampilee mootummaa keessatti iddoo hedduutti hidhame. Wanni achi keessatti madaalle maali? Wanni achi keessatti argine hiriyoota keenya karaa garaagaraatiin qunnamnuu fi miidiyaa hawaasaa irras dhimmoota ilaalluun wanni nuti bira geenye karaa codhosaa odeeffattoota keenyaatiinis wanni nuti bira dhaqqabne maalidha? Uummatni Oromoo muuxannoo qabsoo Amboo keessatti geggeeffamu akka muuxannoo Amboo Shaashamannee irratti appilaa akka inni godhuuf carraa uumeef jechuudha. Muuxannoo qabsoo Dambidolloo keessatti geggeeffamu Harar irratti akka inni hojiirra oolchuuf carraa isaa uume jechuudha. Waltajjii muuxannoo walii jijjiiruu humna qabsaa'ota uummata Oromoof ta'e. Egaa daawwattoota keenya mariin keenya ammas akkuma itti fufettee jira qophii addaa jalbultii bara 2018 bu'uuraa godhachuun qopheeffanneedha kan isin biraan eegaa jirru boru barraaqaa fi akkasumas gaazexeessaa Abdusalaam Hasan faana kan mari'achaa jirru. Egaa dhimma
labsii yeroo muddamaadhaan wal qabatee jiru kan maratti gabaabsinee gara dhimma keenya itti aanutti haa jennu. Gama kan biraatiin uummanni Oromoo bara 2017 kan inni simate keessumaa godinaaleen bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa kanneen akka godinaaleen Harargee lamaan akkasumas Baalee, Gujii fi Booranni yerootti weerarri humna addaa poolisii Somaalee eegale ture bara 2017. Amma har'aattillee itti fufee jiraatus keessumaa bara 2017 kana keessa gara jalqabaarraa eegalee kallattii garaagaraadhaan weerarri kun gaggeeffamaa tureera. Weerara kanaan wal qabatee lubbuun nama hedduu darbeera, qabeenyi hedduunis manca'eera, hedduun miidhamaniiru akkasumas kan qe'ee isaaniirraa buqqaanis muraasa miti. Egaa akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaalte karoorri weerara humna addaa yookaan lolli humna addaa poolisii Somaalee kun mataan isaayyuu qabsoo uummata Oromoo doomsuuf yaadame kan qophaa'edha wanti jedhu jedhu. Mee gara keetti ce'uudhaan dura Abdusalaam dhimma kanarratti bal'inaan gabaasaalee garaagaraas qindeessaa turteetta gama OMN'tiin. Weerara humna addaa poolisii Somaalee maal fakkaata ture? Bara 2017 irraa eegale kan hanga har'aatti jiru sun maal fakkaata ture? Miidhaan dhaqqabe akkamii? Galatoomii weerarri poolisii humna addaa naannoo Somaalee addaan citiinsa malee taatee waggaa tokko lakkoofsise akka ta'edha kan walumaan ilaalaa turee fi gabaasaa tures. Miidhaan achirratti qaqqabsiisaa ture miidhaa lubbuu, miidhaa buqqa'uudha, miidhaa qaama namaa hir'isuudha, miidhaa hawaasni nagahaan biyya isaa irratti mirga nagahaan jiraachuudha, jireenya dhuunfaa isaa tasgabbaa'ee gaggeeffachuudha. Mirga dhalataan tokko barachuudha, barsiifachuudha. Dinagdee isaa walumaa galatti sochii hawaasummaa dinagdee biyyaa keessatti mirga lammiin tokko qe'ee isaa irratti exercise gochuudha guutumaan guututti kan sarbe akka ta'etti nutti mul'ata. Kana malees kan gabaasaa tures kanumaan wal qabata. Keessumattuu iyyuu naannoon weerara addaa wajjin wal qabatee dhimmootni weerara addaa wajjin wal qabatee dhimmootni jiranii dhimma uummata Oromoo akka inni sakinti ta'ee kara tokkotti dhufee tasgabbaa'ee wantoota dhimmoota bara 2016 2014 irraa kaasee gangalachaa dhufe mootummaan dhaabsisuu dadhabuurraa dhimmoota wal qabatanii dhufan waan ta'eef uummata kana akka inni hin tasgabboofne gochuudhaan hojiin hojjetamaa ture hojii guddaadha. Detail dhimmoota kana wajjin wal qabatan immoo miidhaawwan dhaqqaban hedduu adeemsa keessa kan wal qabuudhaa kaasaa deemu ta'a jechuudha. Tole kanuma wal qabatee keessumaa godina bahaa Harargeetti aanaaleen kanneen akka Cinaaqsan, Jaarsoo, Baabbilee fi Gursunfaa bal'inaan aanaalee weerara kana keessummeessaa turanidha. Aanaalee hawwii guddinaa miidhagaa tolaa kana eeruu dandeenya. Gama Harargee lixaatiin immoo kanneen akka aanaa mi'eessoo fa'aa kaasuu dandeenya. Hawwii guddinaa Harargeedhuma lixaa keessatti. Gama Baaleetiin aanaaleen kanneen akka Raayituu, Sawweenaa, Darbees, Maddoolaa, Buunfaallee osoo hin hafin hedduudha kan weerara kanaan miidhamaa turanii. Gara Booranaattis hanga Moyyaaleetti illee deemeera, Gujii keessattis deemeera. Maali kaayyoon ijoollee weerara humna addaa poolisii Somaalee maatii amma kanaaf rakkoo amma kanaaf sababa ta'e kuni maal jechuu dandeenya buru akkamitti hin danda'atan? Gaariidha. Summarize gochuu fi zoonota shanii fi zoonota shanan kana keessaa immoo aanaalee 14tu affected ta'an waan kanaan irra jireessaan jechuudha. Warri galmaa'anii kaa'aman jechuudha. Garuu godinuma shan jedhaman aanaalee tokko tokkoon itti fe'anii geessan ba'a. Godinota shanarratti maqaan ooluu Harargee lamaan, Harargee bahaa fi dhiyaa, Gujii, Booranaa fi Baalee jechuudha. Wannummaan liyyuu poolisiin kun ajajameef guddaan kan waldhutti jechuudha. Sana dura maaltu ture kan jedhu akkuma reefuu kaafne Oromiyaa keessa fincila guddaatu deemaa ture. Mootummaan sun akka malee dubbii Oromiyaa keessaatiin ilaalateet jira. Kanarraa ka'uudhaan Oromiyaa kana boqonnaa dhorkitu malee umurii dheereffachuu hin dandeessu jechuudha. Boqonnaa dhorkuudhaaf immoo humna waraanaa yookiin poolisaan naannoo san jiru qofaan hin danda'amne. Kanaaf maal gochuu qabda? Uummata kana ollaadhaa wajjin walitti buuftee biizii gootee akka inni mootummaan tolfichiluu dhiisee wal dhabdee sabootaa keessa galu taasisuudha. Fedhiin yookiin kaayyoon ture kana jechuudha. Maal jedhamee gabaabamaa ture yeroo baay'ee yaa danda'u ta'e EBC irratti jechuudha. በብሔር በክልሎች መካከል የተነሳ ግጭት
ብሔሮች መካከል ገባሁመተም ብሔር ጀምሮ ባለነ የኙን ብሔር ኦሮሞ ሶማሌ ለች ኩኒሞ የሮ ደብሬ መርገረቲ ለብሻኒ ረቲ ዱርማዩ ኒድር ወልተናኖ ኮናኖ ሆንጌ ለገቡ ደብሬ ዋንተ ሰና ወልፈከሰኒ አከዋን ኦሮሞን አመሞ ዲምብራቲን ኡመተብራቲን ወልጅ ቡዲስ ሆረት ተቆቲ ኦፈሙ ፊ ሚዲያ ከበሬጂ አርገቹ ደልከበቹ ለፍቲሱን አናሌን ኦኪን ለፎኒ ጀልኩም ቦድራን ፈኒ ወይራራን ኩን በረኩመ ለማ አፎር አካ ፈረንጂት ተቹጋ የሮስን ሪፈረንደሚን ጎደሜ ለፎተ ሰነኬሳ እረጫላን ከሰልገተማ ኦል ዋን ከሲ ኦሮሚያን ትቡል ለጀኒ ሙርታሄ ዋን ቤከ ሜትሮቹ ዋን ሰን ዲማርኬት ጎደኒ ለፍሰኒ kana as oromia la kuni ach akasirani odo himurtesin ogga era agale kosani boda amma karta sana lukkifatani ittin tabachu barbadan jarota kana humni liyu police jedhamumo akkamale humna leenji guddaa fudhate humna al-shabaab fi ONLF fi akadoluf jaarame kan jaarame kuma lamaaf torba keessa wayta wabi ONLF lafa albuuda warra chaayinaa qorata kan fudhatanii waan guddaa tokko godhanii ويتسن الراكب هم نكون جارمين أتشيف الشباب كلون جرامين هم نلنج قد أرجعتي موت موني ألاك نكني لسيفا بجت قد تلانجنا سن جارمين يرجو هم نأكثر تلنج سنة قرميات فولة سأستي بفتوى يعني معني ركوني شيء قدان كما أقادين يمكن وان الشباب دون ثاني قرميات كيس تهوان أجرتيف عنقو سيتيف كياد دسو بي قرميات كيس ديماج تهوان أجرتيف humna guddaan dhimma kaayyoo biraatiif leenjifamesan as deebi'anii oromiyaa ittiin shororkeessuudhaaf fayyadamuu jalqaban jechuudha. Kanaaf jecha ta'ee jedhanii dhufanii aanaalee duraan yookiin gandoota duraan oromiyaatti bul'anii murteeffatan alaabaa naannoo Somaalee fidanii irra dhaabuu fi kana keessatti uummanni yeroo ofirraa lolachuu jedhu immoo humna liyyuu poolis hiriirsanii itti fidanii uummata waa tokko meeshaa maleeyyii ta'etti dhukaasa bananii nama keenya ajjeesuu eegalan jechuudha. kaayyoon isaa guddaan akkuma atuu jette Oromoo callisiisanii bulchuu ture. Haa ta'u malee backfire uumeeti irratti deebi'ee jechuudha. Haala arginu dubbiin kun tarkaanfiin hammeenyaa akkasii kun as keessa deebi'ee Oromoo tokkoomseeti bu'aa silaa argatan sana osoo hin taane hongeet irraa uumame jechuudha. Yookiin kasaaraa guddaa, kasaaraa siyaasaa guddaa irraa uumate jechuudha. humna waraanaatiin baay'ee miidhamne ta'uu danda'u nama keenyatu dhume ta'uu danda'a because namni keenya hidhataa miti waan ta'eef akkasuu ta'ee garuu namni keenya tarkaanfii of ittisaa godheen jalarrattis balaa uume hedduu qaba miidhaa qabsiise hedduu qaba jechuudha injifannoo gama sanaanis jira haa ta'uti nuti akka uummata hidhannoo maleeyyiitti waan sanarraa leellifnee dubbannu don taane tarkaanfii waraana Oromiyaaf hawwame sun injifannoo siyaasaa diina irratti gonfatee jechuudha. Rojireessaan dhimma kanaan wal qabatee wanti kaasaa jiru bal'inaan weerara kana keessatti adda durummaadhaan qooda kan fudhate humna addaa poolisii Somaalee haa ta'u malee qaamoleen garaa garaallee akka isaan kallattiidhaan keessatti hirmaataa turanidha. Odeeffannoon bifa garaa garaatiin jiru akka kan inni mul'isu. Isaan kunis hidhataan Somaalee jira, milishaa kan jedhamu. Darbees immoo biyyuma ollaa Somaaliyaa irraallee qaamoleen dhufanii keessatti qooda fudhataa turan uummata Oromoo irratti lola banaa turan akka isaan jiran beekamaadha. Hundaa olitti garuu kan gaaffii ta'ee ture giddu seentummaa waraana mootummaa federaalaati. Gam tokkoon waraanni mootummaa jira, gama biraatiin humnoonni tikaa mootummaa federaalaatiin bobbaafaman jiru. Isaan kun kallattiidhaan akka isaanii uummata irratti lola banan illee yeroo itti ta'ee jira. Qabatamaadhaan wanti mul'ate jira. Hanga dhumaatii calanqoo fawwii guddinaatti illee kana ilaaluu dandeenyu jalqabarraa kaasee jechuudha. Kanoo akkamiin kan dhugaadha. Sani beektaa kaaseen ture maali kaayyoo dhumti liyyuu poolisiin Oromiyaa akka haleelu godhameefuu kaayyoo sochii Oromoo dhaamsu. Sochiin Oromoo eenyu irratti ture? Warra Itoophiyaa bulchaa jira jedhu TPLF jechuudha. So kana eenyutu maddisiise waraana kana jechuudha. Gabaabaan TPLF jechuudha. Sochii Oromiyaa dhaamsuuf liyyuu poolisii dhufeessi wariiraara yoo ta'e liyyuu poolisiin yookiin naannoon Somaalee sochii dhibooturraa danda'a qabaatee miti kan dhufaa'u qaama isa ajajaa jiru jechuudha. Sun warra wayyaaniiti mootummaa wayyaaniiti. Jeneraalota humna liyyuu poolisii sana ol gubbaarraa ajajantu jiru. Jala deemtota jira jalqabdi ileefaatu jira kan naannoo sana bulchu jechuudha. Kan tootaalii
mootummaa TPLF itti maxxananii jiraatan jechuudha. Jara kanatti fayyadamuudhaan naan Oromiyaa tasgabbii dhoowwuuf kan meeshaa akka jedhamu humna liyyuu poolisii sana akka meeshaatti fayyadamuun lola sana banee TPLF jechuudha. Kun waa takka waan nama gaafachiisu namni keenyas ni beeka. Kan ammoo kan caalaatti ragaa ba'u maali waan amma itti kana jechuudha. Makkalaakayaan humna federaalaati. Makkalaakayaan heera mootummaa federaalaa tiksuuf utubame. Akka heeraatti jechuudha. Makkalaakayaa sana keessaa Oromiyaan qooda hirmaata leencaa qaba. Bajeta isaa baasuutti jechuudha. Oromiyaan Itoophiyaa keessatti naannoo isa guddicha humna waan hundaanuyyuu isa guddicha. Bajeta mootummaa federaalaaf dhiyeessuunis kootaa guddaa kan kennu Oromiyaadha jechuudha. So akkuma haaluma sanaan jechuudha humna waraanaa mootummaa federaalaa saniifis bajeta ramadamu keessaa kootaan Oromiyaa olaanaadha jechuudha. Haa ta'uuti makkalaakayaan sun TPLFif amanamaa ta'e diina Oromoo akka ta'u kan godhe jechuudha. Warra hooggansummaarra jirutti humna waraanaa sana keessatti harka guddaa sadarkaa walii akka jiru dhibbaa haala jedhamuun kan qabamee jiru warra TPLF jechuudha. Kanaaf jecha waan liyyuu poolisiin godhu makkalaakayaanis gochuun isaa humna liyyuu poolisii irratti bobbaafame kana makkalaakayaanis dhufee dhahuun kun Oromoo jechuudha. Maal agarsiisa? Maddi isaa baha otoo hin taane kaabaa jechuudha. Maddi isaa naannoo Somaaliyaa otoo hin taane dhaaba Itoophiyaa bulchaan jedhamu Tigraay beesd sanirraa dhufaa jechuudha. Kana agarta jechuudha. Malee sila wanni sun rakkoo Oromoof naannoo Somaaliyaa gidduutti ta'e makkalaakayaan yeroo dhufu gidduu dhaabateeti sabni lamaanuu isaaf wal qixa waan ta'eef yookiin naannoon lamaanuu isaaf akka heeraatti wal qixa waan ta'eef warra dhufee meeshaa qabatee nama nagaa Oromoo ajjeesaa jiru kana qabee adabuutu irra ture jechuudha. Garuu wanni agarre maal gama jirraa goree achirraa ammas Oromoo waa tokko hidhannoo hin qabne rukutee ajjeesuuf mana irratti diiguuf bubu hojii godhachuusaa agarta. So gabaabumatti duula TPLF malee duula uummata Somaaliitiin wal qabatu miti jechuudha. Egaa kana taateewwan mirkaneessan biroonis ni jiru. Irra jireessaan dhimmichi duula daangaa fakkaatu iyyuu malee iddoowwan daangaa naannolee lameen ala ta'an irratti illee iddoo kallattii garaagaraatiin banamaa tureera. Kunis fedhii kontiroobaandii daldala kontiroobaandiidhaan wal qabatee waan jiru. Eeriyaan sun kallattiin sun waan itti cufameef kan aangawoonni TPLF kaasanidha wanti kun yoo itti jiru sirra deddeebiin dhaga'amaa tureera. Kanuma kan mirkaneessus taateewwan garaagaraa mudataa turaniif loluma yookaan weeraruma humna addaa poolisii Somaalee kanaan wal qabsiisnee kaasuu kan dandeenyu inni kan biraan seenaa biyyattii keessatti illee dhaga'ame kan hin beekne uummanni miiliyoona walakkaa ol ta'u naannoo Somaalee irraa sababuma Oromummaa isaa qofaan buqqa'ee gara Oromiyaatti ari'atamee jira. Mee kana wal qabsiistee gaazexeessitoota hordofaa turteetta wanti nuun jedhu. Dhimma kana gara boodaatti deemuu dandeenya. Dhimmuma weerara daangaa kanaa wajjin wal qabsiisnee dhimmi osoo hin bira taruu hin qabne akka carraa ta'ee TPLF akka waan itti milkooftu waan ta'eef qofa humni kunneen dhaabbachuu waan hin dandeenyeef qofa kan naannoo Somaaliidhaa booldi boonee haa kaasnu malee yaaliin uummata Oromoo tasgabbii dhoobuudha. Yaalii humna addaatiin uummata Oromoo fi naannoo biroo walitti buusuudha. Kan naannoo Somaalee qofarratti akka hin xiyyeeffanne kaasuun murteessaadha. Akkuma dubara jalqaba irratti ibsuudhaaf yaalle seenaa uummata Oromoo keessatti uummatni Oromoo qabsoo hadhaawaa karaa ijaarameen mirga abbaa biyyummaa isaatiif gochuu kan jalqabe Oromoos ta'u gara waggaa 50 isaa lakkoofsisaa jira. Miidhaan uummata Oromoo irra ga'u akkuma dabalaa deemu akkuma hammeenyi uummata Oromoo kanarra ga'u dabalaa deemuun cimaa deemuun ummatni Oromoo obsa fixachuudhaan yookaan immoo qaama biraa bitaaf mirga osoo qaama biraa hin eegin ofii isaatii falmachuuf dirree kan seenu jalqabe bara 2014 dhimma maaster pilaanii wajjin wal qabatee ummatni Oromoo qaama bakka bu'insaan karaa bakka bu'insaan osoo hin taane ofii isaatii batliisine jechuudha. Direct kan tanaan dura barattoonni karaa faffaca'eef barattoonni qaamoleen biroo godhan akkuma eegametti ta'e karaa hawaasa bal'aa hirmaachiseen kan jalqabe bara 2014 kudhaaf jechuudha. Waggoota sadan keessatti qabsoon geggeeffamu immoo fruitful ta'utti gara kan dhufuu danda'e bara 2017. Isa kanatu state of emergency dha sababa ta'e. State of emergency yookaan immoo labsii yeroo guddamaa uummata Oromoo ka'e dammaqe uummata Oromoo gabrummaa nagaa jedhe
gadhaabuu dadhabuuni ammas karaa birootiin dhiibbaawwan biroo kama siyaasa isaanii keessatti dhufu karaa walitti bu'iinsa uummata Oromootii fi qaamolee biroo yookaan saba biroo akka affeeraniif carraa uume adeemsa kana keessatti kan jalqabe naannoo Somaalee godinoota 5 fi aanota Figeeriidhaan dura geettan 14 irratti haa ta'u malee godina Gujii keessatti godina Gujiitti uummata Burjiitiin walitti buusuun karaa humna addaatiin jechuudha yaaliin godhame salphaa miti. Yaaliin karaa poolisoota Affaariitiin godhame akka salphaatti kan laalamu ture jechuudha. Even uummata Beenishaangulee fi uummata Oromoo walitti buusuudhaaf yaaliin godhame salphaa hin turre. Kanaaf kun kan agarsiisu uummata Oromoo ijaaramaa jiru, uummata Oromoo mirga isaa falmachaa jiru, uummata Oromoo gaaffiin godina tokko keessatti kaafu gaaffii godina hundaa garaagarummaa daqiiqaa keessatti taasifamuun humna waraanaatii fi humna siyaasaatiif pelleeffiroodha. Caalaa yoo dhufu karaa humna addaa yookaan immoo shira siyaasaa dubbatuudhaan karaa affeeruutti haala itti deemametu jira jechuudha. Kunis milkaa'uu dhabuutu uummata Oromoo buqqisuudhaaf ka'e. Karaa birootiin immoo buqqa'insi uummata Oromoo kun ammallee goolii birootti pelleeffirooti lakkaa'ame uummata Oromoo irratti lakkaa'ame miti. Yeroodhaaf uummatni Oromoo tasgabbii dhabeera. Yeroodhaaf uummatni Oromoo emotional ta'ee jira. Yeroodhaaf uummatni Oromoo hojii siyaasaa yookaan hojii gurguddaa hojjechuu danda'uu fi hojjechuu qabu osoo hin hojjenne hafeera. Garuu karaa faallaa ta'een uummatni Oromoo seenaa isaa keessatti sadarkaa walitti dhufuuf walii gammachuu hin dandeenyeen unification uummata Oromoo yookaan immoo tokkummaa uummata Oromoo taatee dhugoomsan ta'e seenaa uummata Oromoo keessatti haala itti galmaa'etu jira jechuudha. Uummatni 700 dhiyaatu yookaan immoo 700, 600 fi 90 uummata ta'utu ragaan agarsiisu 600 fi 90 ta'utu buqqa'e. Amma ta'e buqqaatiin kun guutummaan guutuutti dhaabbatee jechuu hin dandeenye. Buqqaatiin kun hin dhaabbanne fiigeriin isaa guyyaarraa guyyatti haalatti dabalaa jirutu jira. Kanarraa kaa'amee maal ta'e uummatni kun walitti birmachuun deeggarsa mootummaa federaalaa tokkoon ala. Deeggarsa qaama biraatiin ala uummatni Oromoo kan Oromiyaa keessa jiru tokkoome uummata Oromoo godinoota biraa keessatti of wallaalan eenyummaan isaan godhan haala itti gara unification Oromoo keessatti fayyadamu jira jechuudha. Kanaaf kunis seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti injifannoo tarkaanfatan kan itti dabalamee miidhaan uummata Oromoo irratti raawwatame sun miidhaa ta'ee goolii qabsoo Oromoo irratti kan galu osoo hin taane goolii qabsoo Oromoo galchi akka ta'etti kan lakkaa'amuu fi haa ta'uti yeroodhaaf haalli isaan keessa qubsifamu haalli hawwatiin daa'imman isaanii wajjin walitti rakkachaa turan haalli daa'imman carraa barachuudhaa qaban mirga lammiin tokko akka lammiitti qabu dhabuudhaa rakkoowwan hedduu isaan keessummeessan jiru rakkoo isaan irra ga'e caalaa garuu seenaa uummata Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiifis galtee isaan nuuf buusantu akka caalu qabu mul'ataa ture. Mee kan irratti boormoo wanta dabalatu qabda buqqa'iinsa mudate kanaan wal qabate keessumaa miidiyaa dhaga'uu uummata Oromoo keessatti gidduutti mudate kuni rakkoo yaadame sana hir'isuu keessatti hammam shoora gumaachee jettee yaadda? Uummata achi keessa buqqisanii Oromootti yeroo ari'atan Oromoonis aariidhaan akkaataa wal fakkaataa akka fudhatee Oromoon kunis akka gara bal'ina hin qabne obsa hin qabnee fi uummata ofirraa buqqisutti irraa lallabachuu barbaadan. Kan Somaalee xiqqeessanii silaa kan Oromoon irraa nurraas deemaa sinis jedhee Somaalee silaa ari'ate jechuudha. Isa sana akka gaariitti politisaayis godhatanii ittiin Oromoon kun uummata nama buqqisu jedhanii karaa hundaan Oromoo irratti hojjetu. Because Oromiyaatu kutaa biyyattii hunda keessaa kan dhufe Oromiyaa keessa hin jiraanne jiru jechuudha. Oromoon nama buqqisaa biyya isaarraa nama ari'a yoo jedhamee dubbatame nama hunda rifaasisa. Amaara naasisa uummata kibbaa kana Oromiyaa keessatti Guraagee kana Gambaataa Walaayitaa uummata adda addaatu Oromiyaa keessa jira. Jara kana hunda rifaasiseeti mootummicha diina Oromoo ta'e sana wajjin dhaabee akka Oromoo irratti fuulleeffatan yookiin immoo Oromoo kana taargeetii keessa galfatan yookiin jibba Oromoo kanaaf akka daboo ba'aniif godha jechuudha. Garuu asirratti tokko injifannaan Oromoon gonfate gama siyaasaatiin. Nuti garuu uummata keenya achi buqqiftanii ari'attanis nuti garuu Somaalee nam tokko akka hin turre jechuudhaan iskoor guddaa irratti galmeeffatee jechuudha. Gama biraatiin injifannoo kanaan wal qabatee argame maali? Ooppiidiyoo keessa yookiin immoo humna mootummaa gara booddaatti dhufuu dandeenya. Mootummichuma keessatti mataa isaattuu
waldura dhaabbannu guddaan uumamuuf karaa bane jechuudha. Maaliif akkuma agarre paarlaamaa naannoo Oromiyaa irratti dubartiin tokko haasaan isheen goote guddaan mootummaa kamii wajjin bulaa jirra. Yeroo kun hundi Oromoo irratti ta'u mootummaa qabnamuu hin qabnu jenna. Gama mootummaa federaalaatti tarkaanfii fudhatame maali kan jedhu gaaffiin sun gaaffii nama tokkoo sana qofa osoo hin taane gaaffii Oromoo miiliyoonni gaafachaa ture miidiyaatti fide jechuudha. OPDO keessattis naasuun guddaan aarii guddaan akka dhalatuu fi gama kana keessatti saayidii uummataa goruun dirqama akka ta'e jalatti agarsiise. Yeroo itti Oromummaadhaan qoraman wanti kana ta'uu isaa namatti agarsiise jechuudha. So dubbii Oromoo buqqisuu sana si xumuruudhaaf ammallee injifannoo qofaaf kan dubbannu barratti miidhaa guddaa miidhamne madaa guddaa madoofne jirra. Madaa addunyaan nu hamma nuti madoofne hamma nuti garaa baddanne addunyaan nuuf hin barin miidhamneeti jirra jechuudha. Miidhaan sun oolee bule malee Oromoodhaaf gatiin isaa deebifamuufii qaba. Uummata 700,000 buqqiftee biyya kanatti dhalettee Oromoon kiisha isaatii kan daabboo tokkitti guyyaatti nyaatee oolu daabboo sana muree jara kanaaf waa tokko haa gumaachuudheet Oromummaadhaan wal tumsaa jira jechuudha. Biyya keessa jenne biyya ala hin jenne kan mootummaa keessa jiru kan mootummaa ala jiru hin jenne kan kutaa sanaa kutaa kanaa hin jenne Oromoon akka Oromoo takka waliin dhaabatu gochuuf dhugaadhaa injifannoo guddaa nuuf fide. Garuu karaa uummata kana qubsiisuutiin fi hadhaadhiyyuutiin ammayyuu mootummaan federaalaa sun yoo bor mootummaa Oromoon itti amantu ta'e waan godhamuu qabutu jira jechuudha. Biyya tokko keessatti alaabaa tokko jalatti naannoo tokkorraa uummata amma kana gahu buqqiftee yeroo ari'attu naannoon sun dhiibbaa naannoo biraatiin yookiin dhiibbaa warratti PLF haa godhuyyuu malee waan kana bor kafaluu qaba jechuudha. Gatii kana compensation waan jedhamutu jira. Bara lola addunyaa tokkoffaa warri Awurooppaa yeroo lola walirratti banan jalqabaa warra Jarmantu lola sana bane. Lola banan sanaaf jecha booda Faransaayii miidhan jechuudha weerara sanaan. Warri Faransaayii booda lafa Alsaas Lorraine jedhamtu Jarman keessaa jechuudha. Waliidhaan kaasaadhaan fudhatan jechuudha booda. Gaafa lolli dhumatee badiin kan Jarmanii jedhame murtaa'u eega lolli dabree booda murtii siyaasaa godhameeti wanti sun warra miidhame sana warra Faransaay godhame jechuudha. Hanga har'aan danaatti fayyadamaa turan jechuudha. Hanga odeeffannoo. Maaliif kana kaasaa wanni har'a Oromoo irratti ta'e kun seenaa yoomuu irraanfatamuu hin dandeenye. Uummata 700,000 jechuun qoosaa miti jechuudha. Warra biyya guddate ta'e addunyaan kun waan madaraa godhatu. Kanaafuu garamitti deemuu qaba. Dubbiin kun koortii deemuu qaba jechuudha. Mana murtii deemuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhugumatti Oromoo wajjin dhaabbata taanaan dubbii Oromoo hanga kana gahu naannoo tokkorraa buqqaafamanii qabeenya isaanii guddaarraa buqqaafaman namoonni kun namoota nagadaati baay'een isaanii warra xaaree bulu jechuudha. Warra achitti biyya sanatti jiraatanii hanga maallaqa miiliyoonotaa horatan jechuudha. Gartee mana ijaarratanii mana sanarraa ari'ataman qabeenya isaanii aseet isaanii hunda waan lafaa qabaniif waan ittiin nagadaa turan hunda saamamanii galinuu ajjeefamanii qullaa achirraa ari'ataman jechuudha. Kanaafuu duulli godhame duula nam tokkeelee Oromoo irratti godhame sun taane duula Oromiyaa irratti godhame waan ta'eef duula uummata Oromoo irratti godhame waan haleellaa Oromoo irratti godhame waan ta'eef bor naannoon sun gatii har'a waan har'a balleesse kana kafaluu qaba jechuudha. Yoo waan sana keessaa hin qabnu warra akkasii kana godhe kan jedhu ta'e immoo mootummaa federaalaa maqaa isaatiin waan sana ajajee kana godhetu Oromiyaadhaaf kafaluu qaba jechuudha. So dubbiin kun jaallatamus jibbamus adeemsa keessa mana murtii dhaqee uummata kanaaf kaasaan karaa maallaqaaf karaa hamilee yookiin mooraalii godhamuufii qaba jechuudha. Akka kanatti xumuramuu deemuu qaba malee kan amma ta'e kun qofti nu tokkoomseera injifannoo ittiin arganne maarree jennee qofa kan dhaabbannu ta'uu qabu jechuudha. Gara sanatti deemuu qaba kan jedhu yaada. Yaada gaariidha. Miidhaan qaqqabe salphaatti akkuma isin lamaan keessan iyyuu kaastanii miidhaa guddaadha. Seenaa biyyattii keessattis wanta galmaa'ee hin beeknedha jedhamuu ni danda'ama. Haa ta'uti miidhaa mudate kan hir'isuudhaaf hojjetan jalqabuman tokko jiru uummata kana deebisanii dhaabuudhaaf sochiitti galameera. Hammam harkifataa ta'us yookaan bifa barbaadameen si'ataadha jedhamuu qabaatus
wanti gara hojiitti gara jira kun immoo waan jajjabina uumuudha jenneetu kan argannu. Egaa daawwattoota keenya taateewwan gurguddoo bara 2017 keessa keessumaa qabsoo uummata Oromootiin wal qabatanii mudatanidha kan nuti ilaalaa jirru. Kun qophii addaati. Qophii addaa jalbultii bara 2018 bu'uura godhachuudhaan qopheeffamne jechuudha. Egaa ammas taateewwan ijoollee kanuma wal qabsiisnee ilaalu hedduun ni jiru. Haaromsa viidiyoo jedhamee wanti deemaa ture jira barma 2017 jalqabarraa eegale. Kun ta'uun mee qabsoo uummata Oromoo keessatti jijjiirama maalii fideera? Sadarkaa barbaadamuun dhaabni kun gara qaama qabsoo uummata Oromoo ta'uutti dhufeera jechuu dandeenya. Abdusalaam kanaan wal qabatee wanti kaastu yoo jiraatame carraasiif kennee gara boruutti yaacheen. Okay, galatoomi yoon haaromsa kana mallattoo haaromuu fi jijjiiramuu kana angiliin itti ilaalamu daangaa ol haalli itti bal'atee rakkoo uumullee jira konfiijinii haalli itti uumu jira. Oppiidoon haaromteetti yoo jennu yookaan immoo daandii haaromsaa jijjiiramaa jalqabdeetti yoo jennu gara qabsoo uummataatti makamuudhaaf mallattoowwan agarsiistetu jira malee gaaffii uummata Oromoo deebisteetti jechuu miti. Haaromuu kana akka waan gaaffii uummata Oromootti deebisuudha. Haaromuu kana immoo badiiwwan waggootan dheeraadhaaf maqaa dhaaba saniitiin uummata Oromoo irra gahaa ture akka waan guutumaan guututti haqamuudhaatti illee qaamni ilaalu jira jechuudha. Garuu haala qabatamaa mul'ataa jiruun uummatni Oromoo biyya keessaa falmii geggeessaa jiruu fi sirnichi dhaabichi maqaa Oromoo bakka bu'aa jedhu garaagarummaa haa qabaatu malee keessumattuyyuu sadarkaa gubbaatti qaamni jiru haalli gaaffii uummata Oromoo qabatee uummata Oromoo qindeessee itti socho'aa jiru mallattoon jijjiiramaa qabatamaan dhaaba siyaasaa viidiyoo keessatti mul'achaa jiraachuu isaa wanni agarsiisu jira. Egaa jijjiiramni kun sadarkaa barbaadamuttidha wanti jedhu fuulduraaf kan adeemsuma keessaa ilaalamu ta'uus danda'a. Viidiyoon dhugaadhumaan qaama gaaffii uummata Oromoo baachuu danda'udha. Gaaffii uummata Oromootiif deebii karaa guutuu ta'een deebisuu danda'udha. Wanti jedhus fuulduraaf bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Kanuma wal qabsiisee wanti kaasuu dandeenyu viidiyoon gama tokkoon immoo dhaabbilee obboleewwanii warra jedhaman keessaa sochii dimokiraatawaa saba Amaaraa yookaan Ba'aadeen kan jedhamu faana walitti dhufeenya qaban jabeessuudhaaf wanti deemamee jira. Adeemsi kun gara uummataattis akka inni ce'uuf yaaliin taasifamaa jiru jira. Maqaa Oromaara waan jedhus argateetu jira. Yeroo dhiyoodhaa as Oromaaraan jecha bal'inaan baratamaa dhufe ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya Oromoo fi Amaaraa waan jedhu irraati kan inni ka'inatti fakkaatamu gaasichi. Gama kanaanoo adeemsi viidiyoo amma bu'a qabeessadha jechuu dandeenya. Dhugumaan adeemsi kun jijjiirama fiduu danda'a. Wal dhabbee yookaan wal jibbiinsa baroota dheeraadhaaf saboota kana lamaan gidduutti facaafamaa ture. Sadarkaa barbaadamuun cabsuu danda'a adeemsi ammatti jiramaa jiru waan jedhu immoo gabaabumatti waliin yoo ilaalle gaariidha natti fakkaata kanuma wal qabsiisa. Dhugaadha yoon yaaduma tokko yoo kaasne akka fakkeenyaatti kaasne gahaa ta'a baay'ee marii kennaaf dhimma mallas bara jiru መቀለጥ አፋን ትግራይን ዱበት ተቆጥቷል የትግራይ ህዝብ ህልውና የሚያበቃው የወያኔ ህልውና የሚያበቃው ኦሮሞና አማራ ጋብቻን የፈጸመለት ነው ይሄንን እንዳያደርግ ደግሞ ልንሰራበት ይገባል አንጀ አካሐሳይ ገለን ሚዲያ ዋሳቲፋተው በሄጅሩ ተቆጣኡኒ ሳኔ ወልዱፉን ኢሳኒ olaantummaa TPLF xumura akka argatu taasisaa jechuudha. Kanarraa ka'ee uummata Oromoo dalgatti qabee ilaalcha dhiphummaatiin tumaa jechuudha. Uummata Amaaraa qaccatti qabee ilaalcha olaantummaatiin of tuulummaatiin yookaan immoo timkatanyaan xabbaabinat yemmuu astaasaba yaadota lamaan kanneen addaan fofoo'ee uummata kanneen akka walitti hin dhufnee fi uummatni Oromoo uummata Amaaraa of tuultota jedhee akka tumu. Ummanni Amaaraa uummata Oromoo dhiphoota isin waa'ee Itoophiyummaan beektan waa'ee waliin jireenya sablammoota hin beektan jedhee akka tumu carraa kanaan immoo bara dheeraa lakkoofsee jiru. Qabatamatti uummatni Oromoo keenya kanaa yoo jennu kanaa miti. Kana ta'uudha fakkeenyaaf uummatni Oromoo akka jedhanitti ofiin of bulchaa jedhama. Naannoo Oromootu bulchaa jedhama. Garuu uummata baadiyyaa keenya keessatti nama bar saba Amaaraa lafti bu'ee fi akka uummata Oromootti hiramee
jiruu uummatni Oromoo jiraatu uummata Oromoo wajjin jiraatutu jira. Gaafa magaalota keessatti sabni Amaaraa uummata Oromoo miidhu qonnaan bulaan keenya nama naannoo sanatti miidhu jechuudha. Gaafa even dheengadda bunnoo baddanneetti wayyaaneen shiratattu qonnaan bulaatu ofii bahee hayyoota manguddoota Oromootu ofii bobaa wal kaatee miidhaan sun daran akka hin babal'anne godhe jechuudha. Ilaalchi kun cabuun kara kanatti uummatni Oromoo qaamni uummata Oromootiif Oromiyaa durse jedhu kara kanatti dhufee saboota kanneen walitti fiduun imala keenya qabsoodhaaf galteewwan qabsoo keenya fuulduratti itti qabannee ittiin deemaa jirruuf ariitii dabala malee miidhaa ta'uu hin danda'u. Yoo kana godhamu immoo dhimmootni of eeggannoodhaan godhaman hedduun akka jirus asumaan beekuun barbaachisaadha. Garuu dursa adeemsi kun qabsoo Oromootiif miidhaa irra faayidaatu caalaa ejjennoo jedhuun qaba. Yaada bareedaa kaaste Abdusalaam egaa erga dhaabbileen kunneen walitti dhufeenya isaanii cimsuu eegalanii darbees immoo walitti dhufeenya hawaasaa uumuudhaaf hojiileen tokko erga eegalamanii gama TPLF'n yookaan aangawoota sirna wayyaaneetiin sodaan guddaan akka uumamedha kan ka'aa jiru. Raafama guddaa keessa akka galanii jiran dhaabbileen lameen wal ta'uun olaantummaa jarri siyaasaaf diinagdee biyyattii irratti qaban sana cabsuu akka danda'an sadarkaa hubatamuurra bu'uuruma sanaanis immoo sadarkaa raafamuurra akka ga'amee jirudha. Kallattii garaagaraatiin odeeffannoon ba'ullee kan mul'isu. Mee dhimmi kun bu'aan inni qabsoo uummata Oromoo keessatti qabu maalidha jettee yaaddaati boruu kanuma irratti goolamna? Oromoon uummata bal'aadha. Amaara wajjiniin rakkoon qabu. Warra Amaara keessaa dhalatetu aseenni yookiin noorri nugusoonni Amaara keessaa dhalatan Oromoo miidhanii usuun seenaadha. Amaarri akka Amaaraatti akka sabaatti garuu Oromoodhaaf diina miti. Warra poolitikaa biyyaa geggeessutu warra kan akka diinaatti ibsatu jechuudha. Gama Oromootiinis gama kaaniinis. Amaarri akka Amaaraatti nafteenyaa miti. Ilma Amaaraa tokko argitee nafteenyaa yoo jetteen dogoggora guddaadha. Tani abbaan isaatu nafteenyaa yoo ta'e inni nafteenyaa miti. Waan abbaan isaa dur balleesseen isa adabuun sirra jiru. Inni yoo nama Oromummaa kan kee jaalala Oromummaatiif si wajjin jiraachuu barbaadu ta'e waan waliin firoomneef waliin biyya tokko hin taaneef hin qabu jechuudha. Fedhii uummataatu murteessa waa'ee uummataatu dubbataaf. Haa ta'u Oromoodhaan bakki rakkoo qabu maali? Gama Oromootiin rakkoo qaba illee yaadu. Nama akka malee keessa baasee dubbii hambeessuu barbaadu yoo hin taane Oromoon irra hedduun Oromoorraa gammadaadha. Amaarri akka Amaaraatti dhaabbate akka sabaatti of beeku akka Amaaraatti of beeku Oromoorraa gammachuu malee rakkoo qabu. Kan rakkoo Oromoorraa qabu wayyaaneetti aani qaamni biraan jira. Wayyaaneen onnoo siyaasaas malee aangoo siyaasaas sanaaf jibbiti waan kana malee akka sabaatti of beekti Tigreedha. Garuu warra identity politics ittiin amanne yookiin immoo ethnic identity kanatti amanne eenyummaa sabummaatti amannetu jira. Warra Habashoota ala kanaa jechuudha diaspora Amaaraa kana. Amaaraa yoo jechuun dandeenyu jedhu kun beektaa warra waan adda addaa dhalate baay'een isaanii. Karaa haadhaa waan biraati yookiin karaa abbaa waan biraati jara akkas akkasiiti. Amaaruma immoo ta'ee Amaaraa jedhee kan of ibsuun barbaanne Profeesar Masfin Faatummoo jira jechuudha. Warra hordoftoota Profeesarichaa Faatummoo jira jechuudha. Amaara biheeriin jedhamu hin jiru. Itoophiyaadha biheeriin keenya. Oromoo firist, Amaaraa firist, Tigraay firist jechuun duubatti hafiinsa xabbaabummaadha. Itoophiyummaa qofaan biheeriin keenya, maarreen keenya, naashinaalitiin keenya Itoophiyaa qofa warra jedhu jira. Jarri akkasii kun Amaaras jedhamu san Amaarummaa ofii ni beekan. Garuu immoo akka Amaaraatti dhaabbatanii Oromoo wajjiniin hariiroo akkasii yeroo uumamu kana ifa bahanii hin morman waan argaa jirrudha kun. Ifa bahanii dirree bahanii Amaaraa Oromoo jedhanii wal waamuun barbaachisaa hin jedhan. Keessa jiraatti garuu karaa faallaa ta'e waan kana rukutaa jiran. Maal gochuudhaan? Itoophiyaa jedhaniif dirqisiisuu barbaadu. Oromoon jedhinaa eega walitti dhuftanii Itoophiyaa qofa jedhaa deebisaa. Oromoon jedhinaa Amaaraan jedhinaa jechuu barbaadu. Nuyiif immoo Oromoon immoo Oromummaa kan keenyaan of beekna. Oromummaa booda Itoophiyummaan yoo walii galli ta'a. Yoo walii galuu dhimnee akka Oromummaatti kabajamu ta'e sun gaafii biraa kaasuu danda'a. Jarri akkasiis jiran jechuudha. Oromoodhaan akka milkoofne warri gochuu barbaadu. Warra Amaaraatiinis maaliif Amaaraa hin jettu? Isin Itoophiyaa jedhaa jirri isa barbaadan Itoophiyaa jedhanii arfannu. Jedhanii warra dhiibbaa gochuu barbaadu. Infiltreet godhanii Oromooraa kana akka inni kabajaa sabummaadhaan waliif qabamu Amaarummaa fi Oromummaan waliif qabamu kana akka dhabee garuma jaraa qofatti luucca'u. Jechuun
maqaa jiraatu tokko ta'uun barbaachisaa miti. Humna akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf jabinni Oromaadhaa akkuma amma argaa wayyaanee rukutuuf baay'ee barbaachisaadha. Wayyaaneen indirectly humna sanatti fayyadamaa jechuudha. Humna Oromaadhaa rukutu argannaan sheexana fedhe haa ta'u itti fayyadamti jechuudha wayyaaneen. Wayyaaneenii fi Habashoonni biyya alaa jiran warri Qinijjitii fi Gimboo Sabaat deeggaranu eessattuyyuu wayyaaneedhaan hariiroo qabaatanii qaban hin beekan. Garuu yeroo Oromaadhaa rukutuu barbaadan jara keessaa warra mataa jabaatu Itoophiyummaa malee Amaara Oromoo jechuun hin barbaachisu warra jedhu sana qabatanii ittiin rukuchiifuu danda'u waan ta'eef karaa lamaan ofirraa eeggachuu qabu jechuudha. Waan akkanaa afaan Amaaraatiif gara fuulduraa kaasaniirraa dubbachuun barbaachisaadha. Because Oromaadhaa hundi jennu kun dhimma Oromoo qofa miti waan ta'eef akkasitti hubatamuu qaba jechuudha. Gama keenyaan beekamaadha. Rakkoon gama keenyaan itti dhufoomaan jiru. Gama Amaaraatiin garuu rakkoon dhufuu danda'u wanta akkasii jiraachuu danda'a jechuudha. Ayyee taatee waggaa tokkodha egaa kan nuti gabaabumatti ilaaluudhaaf qabannee dhiyaannee jirru qophii keenya addaa jalbultii bara 2018 sababeeffachuun qopheeffannee jechuudha. Dhimmoota garaagaraas ilaalleerra. Egaa yeroon keenyas xumuramaa jira waan ta'eef gara goola buttee yoo dhufne gaarii natti fakkaata. Egaa dhumarratti taateewwan bara 2017 keessa raawwataman hedduu isaanii mataa isaanii ilaalleerra. Egaa qabsoon uummata Oromoo bara 2017 keessa dhugaadhumaan jijjiirama guddaa mul'iseera jechuun ni danda'ama. Tarkaanfiiwwan murteessoo ta'an haaluma rakkisaa keessatti illee tarkaanfiiwwan murteessoo ta'an hedduun kan itti fudhataman ture jechuun ni danda'ama bara 2017. Haa ta'uutii galma ga'eera jechuuf nu dhiba qabsoon uummata Oromoo. Mee galma ga'iinsa qabsoo uummata Oromootiif dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadu jettan maalidha? Kan maal wal qabatee ergaan dabarsitan maalidha waan jedhu ilaallee haa xumurru siumarraa eegalu. Bareedaadha kan gabaabaadhumatti waa jechuudhaa fi Oromoon yoomuu qabsoo isaa irratti hirkachuu qaba. Qabsoon isaa irra jijjiirama amma kana ga'u fide kun Booris yoo kana caalaa jabaate jijjiirama barbaadamu sana karaa lamaan fiduu danda'a. Tokko mooraadhuma Ihaadeeg sana jijjiiree Ihaadeegii Oromoof hojjetu taasisuu danda'a. Yoo karaa sanaan itti milkaa'e jechuudha. Yoo sun milkaa'uu baate yoo dhahee cabsee baqaqsee gara tokkotti baasee abbaa biyyaa ta'uu danda'a. Karaa lamaaniinuu injifannoon kan dhufuu danda'u yoo sochiin kun jabaatee itti fufe. Oromoon garuu akka Oromootti tokko. Gabrummaa wal fakkaataa tokko qaba. Bilisummaa barbaadachaa jirullee tokko qaba. Daandii qabsoo ammoo ka garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu kana keessatti tokkummaa isaa kaayoo fi galma bu'uuraa Oromoo fi Oromummaa qabu irratti cimsee deemuudhaan bilisummaa barbaadaa jiru kan kallattii lamaan bilisummaa jaalboruun